Gaaffilee macaafa qulqulluu laayikii gochuudhaan haa eegallu. Gaaffii tokkoffaa Waaqayyo addunyaa guyyaa meeqa keessatti uume? A. 5 B. 6 C. guyyaa 7. Deebii sirriin guyyaa 6 keessatti seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irraa argachuu dandeenya. Gaaffii lammaffaa Iyyasuus erga du'aa ka'ee booda guyyaa meeqa lafa kanarra ture? A. guyyaa 30 B. guyyaa 40 C. guyyaa 3. Deebiin keenya sirriin guyyaa 40dha. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irraa argachuu dandeenya. Gaaffii sadaffaa Waaqayyo tokkicha ilma isaa amma kennutti biyya lafaa jaalatee kan jedhu eessatti argama? A. Roomee 6:23 B. Yohaannis 3:16 C. Galaatiyaa 5:22. Deebii sirriin B. Yohaannis 3:16 irratti argama. Gaaffii arfaffaa duuka buutuu Yesuus otoo hin ta'in dura qaraxa sassaabaa kan ture eenyu? A. Phexros B. Yohaannis C. Maatiyos. Deebiin keenya sirriin Maatiyosidha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irraa argachuu dandeenya. Gaaffii keenya shanaffaa abboommii kurnan eenyutu Waaqayyo irraa fuudhe? A. Musee B. Yoosef C. Iyyaasuu. Deebiin keenya sirriin A. Museedha. Seera ba'uu boqonnaa 20 irraa kaasnee lakkoofsa 1 irraa kaasnee argachuu dandeenya. Gaaffii ja'affaa Yesuus yeroo 3 kan gane eenyu? A. Yihudaa B. Phexros C. Yaaqoob. Deebiin keenya sirriin B. Phexrosidha. Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 75 irraa. Gaaffii keenya torbaffaan macaafa qulqulluu keessaa Waaqayyo jaalala kan jedhu eessatti argama? A. tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 8 B. Macaafa faarfannaa 23 lakkoofsa 1 C. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 9. Deebiin keenya sirriin tokkoffaa Yohaannis 4:8 irraa. Gaaffii keenya 8ffaa bishaan gara daadhii wayiniitti kan jijjiire eenyu? A. Eeliyaas B. Iyyasuus C. Musee. Deebiin keenya sirriin B. Iyyasuusidha. Yohaannis 2:1 irraa argachuu dandeessu. Gaaffii keenya 9ffaa namoonni mootummaa Waaqayyoo arguu yoo barbaadan maal gochuu qabu? A. Qabeenya horachuu B. lammata dhalachuu C. Soomanii kadhachuu qofa. Deebiin keenya inni sirriin B. lammata dhalachuudha. Yohaannis 3 lakkoofsa 5 irraa argachuu dandeenya. Gaaffii keenya 10ffaa muka irratti ol ba'ee Iyyasuusin arguuf kan yaale eenyu? A. Zakkaariyaas B. Zakkiyoos C. Toomaas. Deebiin keenya sirriin B'dha. Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irraa kaasnee argachuu dandeenya. Gaaffii keenya 11ffaa obboleessi Musee eenyu? A. Aroon B. Yoosef C. Eeliyaas. Deebiin keenya sirriin Aroonidha. Ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 14 irraa argachuu dandeenya. Gaaffiin keenya 12ffaan wangeela keessaa isa jalqabaa eenyu barreesse? A. Maatiyos B. Luqaas C. Yohaannis. Deebiin keenya sirriin Maatiyosidha. Gaaffii keenya 13ffaa macaafa faarfannaa irra caalaan eenyuun barreeffame? A. Salomoon B. Daawit C. Isaayyaas. Deebii sirriin Daawitidhaan kan inni barreeffame. Gaaffii 14ffaa Iyyasuus eessatti fannifame? A. Beetlehem B. Golgootaa C. Naazireet. Deebii keenya inni sirriin B. Golgootaa Yohaannis 19:17 irraa argachuu dandeenya. Gaaffii 15ffaa ani karaa dhugaa fi jireenya kan jedhe eenyu? A. Yohaannis B. Iyyasuus Kiristoos C. Phexros. Deebii isaa koomentii irratti isinirraa eegaa sagalee Waaqayyoo haa dubbifannu laphee keenya keessaa haa ol kaawwannu
sammuu keenya keessatti haa chaappeffannuun ergaa kootidha. Haga dhumaatti waan nu hordoftaniif galatoomaa. Akkasuma mana kanaaf haaraa yoo taatan sabskiraayibii, laayikii fi sheerii gochuun dagatiinaa obboloota warra kaan bira akka ga'uuf kan namoonni akka sagalee waaqayyoo dubbisaniif karaa haa taanuun isiniin jedhaa. Eebbifama. Gaaffilee macaafa qulqulluu laayikii gochuudhaan haa eegallu. Gaaffii tokkoffaa waaqayyo addunyaa guyyaa meeqa keessatti uume? A 5, B 6, C guyyaa 7. Deebii sirriin guyyaa 6 keessatti seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irraa argachuu dandeenya. Gaaffii lammaffaa Iyyasuus erga du'aa ka'ee booda guyyaa meeqa lafa kanarra ture? A guyyaa 30, B guyyaa 40, C guyyaa 3. Deebiin keenya sirriin guyyaa 40dha. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irraa argachuu dandeenya. Gaaffii sadaffaa Waaqayyo tokkicha ilma isaa amma kennutti biyya lafaa jaalatee kan jedhu eessatti argama? A Roomee 6:23, B Yohaannis 3:16, C Galaatiyaa 5:22. Deebii sirriin B Yohaannis 3:16 irratti argama. Gaaffii arfaffaa duuka buutuu Yesuus otoo hin ta'in dura qaraxa sassaabaa kan ture eenyu? A Phexros, B Yohaannis, C Maatiyos. Deebiin keenya sirriin Maatiyosidha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irraa argachuu dandeenya. Gaaffii keenya shanaffaa abboommii kurnan eenyutu waaqayyo irraa fuudhe? A Musee, B Yoosef, C Iyyaasuu. Deebiin keenya sirriin A Museedha. Seera ba'uu boqonnaa 20 irraa kaasnee lakkoofsa 1 irraa kaasnee argachuu dandeenya. Gaaffii ja'affaa Yesuus yeroo 3 kan gane eenyu? A Yihudaa, B Phexros, C Yaaqoob. Deebiin keenya sirriin B Phexrosidha. Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 75 irraa. Gaaffii keenya torbaffaan macaafa qulqulluu keessaa waaqayyo jaalala kan jedhu eessatti argama? A tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 8, B macaafa faarfannaa 23 lakkoofsa 1, C Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 9. Deebiin keenya sirriin tokkoffaa Yohaannis 4:8 irraa. Gaaffii keenya 8ffaa bishaan gara daadhii wayiniitti kan jijjiire eenyu? A Eeliyaas, B Iyyesuus, C Musee. Deebiin keenya sirriin B Iyyesuusidha. Yohaannis 2:1 irraa argachuu dandeessu. Gaaffii keenya 9ffaa namoonni mootummaa waaqayyoo arguu yoo barbaadan maal gochuu qabu? A qabeenya horachuu, B lammata dhalachuu, C soomanii kadhachuu qofa. Deebiin keenya inni sirriin B lammata dhalachuudha. Yohaannis 3 lakkoofsa 5 irraa argachuu dandeenya. Gaaffii keenya 10ffaa muka irratti ol ba'ee Iyyasuusin arguuf kan yaale eenyu? A Zakkaariyaas, B Zakkiyoos, C Toomaas. Deebiin keenya sirriin B'dha. Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irraa kaasnee argachuu dandeenya. Gaaffii keenya 11ffaa obboleessi Musee eenyu? A Aroon, B Yoosef, C Eeliyaas. Deebiin keenya sirriin Aroonidha. Ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 14 irraa argachuu dandeenya. Gaaffiin keenya 12ffaan wangeela keessaa isa jalqabaa eenyu barreesse? A Maatiyos, B Luqaas, C Yohaannis. Deebiin keenya sirriin Maatiyosidha. Gaaffii keenya 13ffaa macaafa faarfannaa irra caalaan eenyuun barreeffame? A Salomoon, B Daawit, C Isaayyaas. Deebii sirriin Daawitidhaan kan inni barreeffame. Gaaffii 14ffaa Iyyasuus eessatti fannifame? A Beetlehem, B Golgootaa, C Naazireet. Deebii keenya inni sirriin B Golgootaa Yohaannis 19:17 irraa argachuu dandeenya. Gaaffii 15ffaa ani karaa dhugaa fi jireenya kan jedhe eenyu? A Yohaannis, B Iyyasuus Kiristoos, C Phexros.
deebii isaa koomentii irratti isinirraa eegaa. Sagalee waaqayyoo haa dubbifannu, laphee keenya keessaa haa ol kaawwannu, sammuu keenya keessatti haa chaappeffannuun ergaa kootidha. Haga dhumaatti waan na hordoftaniif galatoomaa. Akkasuma mana kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraabii, laayikii fi sheerii gochuun dagatiinaa. Obboloota warra kaan bira akka ga'uuf kan namoonni akka sagalee waaqayyoo dubbisaniif karaa haa taanuun isiniin jedhaa. Eebbifama.